Yooyyaa harka fuun akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota televezyiinii kun qophii keenya ogeettii moyaati. Akkuma beekamu ogeettii moyaa keenya irratti dubartoota ciccimoo ogummaa garaagaraa irratti hirmaatanii qormaata hedduu darbuudhaan daandii milkaa'inaa irra jiran qabannee isiniif kan dhiyaannudha. Maarree har'as ogeettii cimtuu ogummaa garaagaraa irratti hirmaattee kan argamtu godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Hayyee ogeettii koo anaa dhufu baga nagaan dhufte. Baga nagaan needde. Tolikaa waamicha keenya kabajjee asii argamuu keetiif guddaa galatoomi jecha daawwattoota keenya faana walaa barruuti. Tole carraa kana argachuu kootiif guddaa waaqayyoon galateeffadha. Sattaan immoo atis galatoomii carraa kana nalaachuu keef. Ani maqaan koo Inisheet Habteen jedhama. Bakki dhalootaa Gudariidha. Bakki itti guddina barnootaa gara Wallaggaa magaalaa Naqamteetti sadarkaa tokkoffaatti hanga lammaffaatti achitti barnoota koo xumuree hojiidhaan ammoo magaalaa Amboo keessatti gara biyya dhalootaatti deebi'een jiraachuudha. Hayyee baay'eedha namatti tola. Egaa ati dubartii cimtuu ogummaa garaagaraa irratti illee hirmaattee jirtudha. Amma gara gaaffii keenyaatti yeroo darbinu yaadannoo kee ijoollummaa akkasumas immoo haala barnoota kee nuuf qoodi. Bakki dhalootaa akkuma isin jedhee magaalaa Gudarittidha. Haa ta'uyyuu malee daa'imummaadhaa kaasee baay'ee xiqqootuun ta'ee jiru harmeen koo na fudhattee gara Wallaggaatti gara Naqamtee deemtee achitti barnoota sadarkaa tokkoffaas lammaffaas achittiin xumuree egaa kana fakkaata. Hayyee ogummaan ati amma irratti hirmaattee jirtu maal? Uffata aadaa dizaayin gochuun akkasuma diikoorii garaagaraa hojjechuudhaan hojii kanarratti bobba'een jira. Ogummaa dizaayinii fi diikoorii yoom filattee akkamittis gara hojiitti seente? Inni daa'imummaa kaasee hojiiwwan harkaan hojjetaman kana akkasuma waan garaagaraa hojjechuun fedhiinna keessa jira ture. Akkasumas waan hin argee gara hojiitti jijjiiruudhaaf baay'ee keessi koo kaka'umsa qaba. Xiqqoo ta'ee daanteellaa yookiis immoo hojii harkaan hojjetamu kirriidhaan wantoota hojjetamanii isaaniin hojjechaan guddadhee ittiin isa of barsiisaa ture. Kana gaafan jedhu maatii harka qalleeyyii irraa sababan dhaladheef hojii harkaa hojjechaa wantoota garaagaraa hojjechaan ittiin guddadhee isumaan na keessatti guddachaa deemee fedhiinsaas isaan na keessatti horate jechuudha. Baay'eedha namatti tola. Keessattuu immoo mana uffata aadaa Filimbar jedhamu magaalaa Amboo keessatti beekamaa ta'e akkatti qabdu nan odeeffadheera. Filimbar akkamiin hundeeffame yoom gara hojiitti seente? Filimbar kan inni hundeeffame magaalaa Naqamteettidha. Kan inni hojii isaatti gale immoo duruma akkuma isin jedhee fedhiinsaa na keessa jira. Manuma keessatti illee hojjechuudhaan diizaayinii mana keessaa jijjiiruudhaan waan mana keessaa mana miidhagsuu danda'a jedhee yaadu uffatumaan mana keessatti ittiin eegalee baay'ee uffata aadaa irratti immoo baay'ee jaalalli isaa gatii na keessa jiruuf manuma keessatti ofii makootiif illee carqii garaagaraa biteetaniin manatti ofii hodhadhee harkaan lilmootiin isaan hodhadheetaniin uffadhee mana keessatti maatii agarsiisan ture. Garuu barumsi isatti na adeemsisuuf ariitiidhaan gara isaatti na geessuu hin dandeenye. Barnoota nani baradhee barnoota konistiraakshiniidha. Konistiraakshini maanaajmentiin baradhee garuu isa mo'atee ennaan barnoota koo xumuree jedhutti immoo kallattiidhaan gara uffata aadaattiin akkan deemu na godhe jechuudha. Hayyee barnoota kee konistiraakshini maanaajmentii yeroo ji'oota muraasaaf ituu hojjechaa jirtu dhiistee gara ogummaa kanaatti akkasiin ta'e nuuf himtee jirta. Eenyutu haala siif mijeessee deemsichi yeroo gara kanatti seentu? Yeroo jalqabaa hojiidhaan gara Affaaritti kan inni ture. Affaar naannoo Awaash Sabaatti jedhamudha. Maatiirraa yeroo jalqabaafidha kan inni fagaadhee hojiidhaan achi dhaqee bakkas ilaaluudhaan hojichi naa ta'an ta'uusa jedhus ilaaluudhaan inni jalqabaa barnoota xumuree hojii argadhee maatii gargaaruu qofa sababa yaadeef maatiirraa akkas fagaadhee deemeen yeroos gara Naqamtee turre Wallagga jechuudha. Fagaadheen deemee yeroo sana ji'oota muraasadhaan inni hojjedhee yeroos gaa maazariin inni isheen gabaa nagaddeetudhaan isheen na barsiiste
hojii argadheera sababa ta'eef akka isheen gabaa nagaddu hin barbaanne ariitiidhaan isheedhaan achi keessaa baasuudha fedhiin konni guddaa gatii ta'e achi isheen akka hojii dhiistu akka nani gargaaruu ni danda'uun itti hime isheenis hojicha dhiistee gara manaatti deemte. Achi hojii ani hojjechaa ture sana ji'a 7 qofaan hojjedhisiin jedheera haalli tokko sababa naan mijanneef hojii sanarraa adda ba'een hojii dhiisee gara Finfinneetti dhufe. Finfinneedhaan hojii barbaadadha isa jedhuun jechuudha. Hojii gara biraa. Egaa fedhiin uffata hojii sanaa utuma nu keessa jiru waan takkaadhaan itti ba'anii hojjetan sababa hin jirreef utuun hojii Finfinnee keessa barbaadu qarshiiwwan ani walitti qabadhe sanaa tummaa zariidhaaf akka waan hojiirra jirutti gatii beektuuf tuun ji'a isas ergu akka wanti duwwaatti haftee hojiin isin argamne sana gidduutti chaalenjii guddaa ture. Hojii dhabuu jireenya Finfinnee keessaa nama biradha kan taa'amus baqa natti ulfaatee jennaan gara maatiitti deebi'ee haadhuma koo biratti deebi'ee achi deebi'ee hojii kaafee hotel akka maanaajiraatti ta'eetii amma teessoon hojjettee obboleettiin tokko achitti hoteela idee jedhamu tokko jira achi keessatti hojichaan eegale. Hojii sana baay'ee hojii ulfaataadha. Baay'ee hojii ulfaataadha. Maanaajara duwwaatu hin taane egaa hojii garaa achi keessatti haati qabeenyaan irratti dhiiste baay'ee hojii ulfaataa ture. Sana gidduutti baqa namoonni achitti dhufanii nu arganii baay'ee hojii tukan kee argattee tukan kee hin hojjettate amma hojjechuu dandeessaa kan jedhu haasaama haadha qabeenyaa wajjiniin haasa'aniin maal maaliin walitti dudubbatu achi na gorsuu eegalani. Hojii akkamii hojjechuu dandeessaa tammatu hojjetteeti tukan kee ta'e akkaataa maal hojjechuu barbaaddanna. Ani hojii kamiyyuu hin tuffadhu. Hojiin kamiyyuu tun argadhe nan hojjedha. Garuu tokkuma filadhu sin jedhanii maal hojjettaa jennaan an uffata diizaayinii gochuu baay'een jaalladha. Natti tola sababa ta'eefi keessa koos jira gatii ta'eefi isa hojjechuu nan jaalladha. Keessumaa uffata aadaa irratti hojjechuu nan barbaada jedheen dubbadhe. Amma tu dhiisee dhamte hojii isa kana dhiistaare haasaa jedhamutu dhufee nan dhiisa maafan hin dhiisu kan koo argadheen waan jedhutu jira. Sana booddee akkuma qoosaatti wantichi kan haasa'ame. Anaaf garuu iddoo guddaa ture wantichi yaada guddaa ture. Sana booddee meeqa qabda amma ittiin eegaluu fidhanna anuma waan qabu sana si argadhu maatiin ittiin gargaara hojiin waan biraa dabalata gatiin hin qabneefi amma dhiisitu jedhamte amma dhuguma dhiistaa wanta jedhamu shakkiidhaan naamni dhufeenna dhugaadha dhiisuu nan dhiisa bakka achi asuma haasaatti eegalame hojii kan kee jalqabe ani amma hin dandeessin gargaara nama jedhutu jira ture achi meeqaan eegaltanaan jedhee malee hin beeku meeqaan akka inni eegalamu uffanni aadaa hojiimti kamiyyuu meeqaan akka eegalamu hin beeku garuu ani tuman 10,000 argadhe yoo hojicha nan eegalaan jedheen 10,000 menna an 10,000 siin kenna dhugaadha hojjette garuu ji'a 2 gidduutti yoo jijjiirama na agarsiiste waan biraa siifan dabala garuu 10,000tti 10,000 masii kenna achi 10,000 fudhadhee markaatoo dhufe yeroo markaatoo dhufu ashaangulitii bitachuun jira. Uffanni waan garaa jira sababa ta'eefi maal uffatuma hojjetamaa masaa uffata 3 wayii bitadhee kana irratti mana kiraan qabu hin fudhanne cal jedhee malee uffaticha hodhu in argadhee bakka hojii argadhee gatii ta'eefi daandii jireenya milkaa'ina koodha kun jedhee sababa yaaduuf isattiin galii 10,000 fudhadhee markaatoo koo dhufee ashaangulitii afurii 250 dha isaaniin bitadhee sadariyaadha yeroos kan hojjetamu malee shamizoonni ergasiidha uffata aadaadhaan kan isaan ammayyaanii dhufuutti ka'an. Sadariyoota sanas akkuma kana 200 inni markaatoo keessaati. Bakka shammaataraa galeetanii waan argi uffata muraasa bitadhee naannoof fuudhee gaafa mana galu maal gootaa naan jette. Hojii jalqabuuf fidhaan jedhee asitti hojjettaare manni nun jirruu fi hojii hojjechuuf jettu tokko miti. Kan jiru mana kiraadha iddoon saayyummaa baay'ee haa ta'u mandaruma kana keessatti hojjedhaan jedhee. Achi kana gidduutti sanani bibbitadhee dhufee gurraa warri qaban immoo mana kiraayii kan ji'a 2 fuudhanii qulfiisaa fidanii na laatanii sanumaan eegalame jechuudha 10,000 hojiin uffata aadaa eegale har'a garuu maatiif mana bituu hawwii koo bara dheeraa ture isheedhaaf hojichumaan jechuudha amma gara babal'achuutti jira jechuudha. Yeroo sana magaalaan Finfinnee akkuma beekamu magaalaa bal'oodha. Qarshiin illee ati qabattee dhufte waggaa meeqa erga hojicha eegaltee ati?
Amma walumaa gala waggaa 5 ta'eera. Waggaa 5 kana yoo egaa baay'ee miinyaa bitamu baay'eedha gatiin isaanii kan wal siqanii uffata aadaa yeroo ta'an immoo akkas sirriitti salphaatti argachuun ni ulfaata. Akkamitti si rakkisnee magaalaa Finfinnee keessa illee asii achi deemtee bakka isaa baruun meeshoota si barbaachisan illee adda baafachuu kanan dura ija hojii kanan hojjenneefis meeshaa kamtu na barbaachisaa kan jedhu bakki meeshaalee si barbaachisan itti bitattu illee nama rakkisa ture. Maali akkamiin dabarsaa turte ati? Akkuma sitti miidhasan jalqaba dhufee akkuma egaa namni mala buufata konkolaataa Toofistaraa beekamaa madhaa fi achuma geetaniin markaratti kallattii markaatootti galan qofan gaafadhe. Achi gaafa na agarsiisanitti immoo shammaataraa jechuun odeeffannoo isaa gatiin beekuu fi shammaataraadha kan inni dhaqee achuma keessa dhaqeen jarumarraa wanta isaan mana tokko duwwaan galee suuqii mana gaadeema tokkoon galee isumatu ashaangulliitis iddoon isaa iddoo garaagaraa akka ta'e beekamaa madha. Garuu hojii haaraan jalqabuufidha reefuun dhufee hojicha hojjechuun barbaada dheenaas ofsiisanii nama sana. Egaa waaqayyo gaafa si guddisuu barbaadu kallattii kamiin iyyuu si gargaara. Namuma har'ana argee isuma qaburraa waan qaburraati akkasittiin jalqaba yoo barbaadde siifan ergaachitti homaa rakkina qabu jabaadhee na jajjabeesse yeroo masala namni sunis jechuudha. Kanumaan deddeebi'uutti ka'ee amma abbaa fedhe nama barsiisaa adda Tarii yeroo akkasii egaa mudannoon nama mudatan kan nama kofalchiisanis ta'uu danda'u kan nama barsiisuu danda'an maaltu si mudatee yeroo Finfinnee keessaa si fayyadu? Egaa amma gaafa deddeebi'ee bitadhu peestaalii lama qaqqabadha. Ofii koon bitadheen ofii koon qabadha malee qodaa guddaa ta'e nama baachisu waan akkasii jira. Tokko sin gargaaraa naan jedhee lakki ga'eeraan jedhee rakkina qabu sin gargaara maal obboleettii koo miteedha afaan Amaariffaatiin maal rakkina qaba nama wal gargaaruun rakkina qabu. Dhuguma natti fakkaate dadhabeera sababan ta'eef tokkottan kennadhe. Achi keessa kan jiru dhugaa dubbachuuf uffata liqii fuudhamee dhaabatichi akka jirutti jechuudha. Jedhee waan hin deebisudha wantichi. Peestaalii tokko guutuu na jalaa fudhatee badeera jechuudha. Mudannoo ulfaata yeroo sanatti egaa wanta sitti dhaga'amuu danda'amu waan biraan achuma dhaabadhee nannannee baqa. Ofirra gaggaragalee namatti himachuudhaaf hin ulfaataa walii gadi gaafa jedhu qoditti mayyuumoon harkaa fuudhaan akka deemeen barbaadadhannaan immoo warri suuqii naannoo sanarra jiran immoo qodaa kaa'uudhaaf fedhiin qaban isaanis yaaddoo maan taa'u sababa ta'eef qodaas harkaa fuudhanii naa kaa'uu didanii barbaaddachuufis natti ulfaate ciniinna deema galee konkolaataa koo keessa ergan galee booddee amman boo'ee baafadheen gara mana kottan. Abdiin kutannee yeroo sanatti bakka kana caalaa naan ta'uu wanti jedhamu sitti dhufne baga bilbila koo qofaan fudhatiin jedhee achuma taa'etanii baga bilbila koo fudhatiin achi namichaaf bilbile nama akkasiin naa qabi jedhee siin qabanaan jedheen harkaa fuudhee na jalaa fudhatee badeeme naan sitti nimneedha waan akkasiis jira ture naan jedhee abdiin kutanne akkuma nama siin jedhee akkuma siyaasofsiisaa ture haadhi koo bakka homaa miti kuni mudannoo ta'uu danda'a boriif of eeggata har'a waan xinnoo irratti si agarsiise boriif dammaqiiti waan akkasii lammatan godhiini abdiin moon kutatiin kanarraa dachaa buufatta dhiisati naan jette baay'ee jajjabeessuutti tokkoffaadha. Na kanuma. Akkamree yeroo jalqabaa yeroo uffata kee isa jalqabaa hojjettu akkamiin gabaatti yeroo dhiyeessitu yeroo isa jalqabaa gurgurtu fa'aa maaltu sitti dhaga'ame? Baay'ee natti tole. Uffata aadaa yeroo sigaa uffata aadaa iyyuu suura goototaan baay'inaan fudhadhee gatiin ishee gadi bubbu'aa taatee jirtuu fi naannoo eebbaarras ture sababa ta'eef yeroo ani jalqabu sana suura goototaa qarshii xinnoodhaan bitadhee irraa bubbuufadhee baay'ee mana irraa bubbuufadhee bakka nan gammadee gammachuu addaan natti dhaga'ame heedaan akkasiis jira qaama walitti ba'an hir'idhee ittiin fufee kanumaan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Yeroo hojii kana hojjettu immoo ati dubartiidha. Akkuma ilaallu immoo daa'imummaa kee kaastee akka barnoota xumurteenidha gara hojichaatti kan seente. Dubartummaan kee hojii kana keessatti wanta inni si fayyade yookiin immoo wanta inni si miidhee jira? Dubartummaan koo waan na miidheen qabu. Waaqayyoo galatu jalqabuma isaa waaqayyoo dubartiidhaaf ogummaa laateera. Hubannaa qabdi. Egaa sanatti fayyadameen anis hubannaa waaqayyoo naaf kenne sanaan yookiis ogummaa waaqayyoo naaf kenne sanaan fayyadameen gara hojii kootti bobba'uu danda'e. Kanaaf dubartummaan koo wanta na miidheen qabu. Egaa akkatti fayyadamaadha kana gaafan siin jedhu. Namoonni tokko dubartiin akka dadhabduu wayiitti akka waa tokko gochuu hin dandeenye waa galmaan ga'uu hin dandeenyetti han fudhatan jiru.
sana dhaga'uudhaas shamarranis akkasumatti sammuu isaanii kan amansiisan jiraachuu danda'u. Aan sana keessatti hirmaachuu fedhii masaan qabu sana gaafan siin jedhu haadha jabduun qaba. Yooma harka qalleeyyii taate iyyuu baay'ee tattaafattuudha, baay'ee cimtuudha. Fakkeenya taatee sababa na guddistee fi jabina ishee ilaaleen jabina haadha koo ilaalee sanarra bu'eera. Kanaaf dubartummaan koo waan miidhee hin qabu. Hojii kana yeroo hojjettu immoo wanta ati baay'ee itti gammaddu yookiin immoo hojiiwwan diizaayinis ta'uu danda'a diikoorii hanga ammaatti hojjette keessaa kuni addaa kana waan jedheef baay'een itti gammada kan jettu tarii jiraate. Hojii koo irratti wantani wal caalchifadhu hin qabu. Hojii koo jalqabuma isaa akkuma siin jedhee jaalladhee filadhee sababan hojjedhuu fi hojiiwwan koo wal caalchisuu hin qabu. Kan hin hojjedhe hundumatti baay'ee keessi kootti gammada, baay'ee itti boqota. Wantani wal caalchisuu hin qabu. Ishee kana waan adda dhedhee qofaatti fudhadhu hin qabu. Lammaan isaa hojii koo hunda isaa nan jaalladhaani. Ogummaa kana yeroo hojjettu immoo rakkoowwan hedduu nama mudachuu danda'u. Tari'atillee akka dubartummaattillee hojiiwwan ati hojjettu hojiiwwan baay'eedha. Gama diikooriin hojjetta. Biyya Oromiyaa keessallee iddoo adda addaa deemtee hojiiwwan ni hojjetta. Egaa namni yeroo jiraatu dhukkubsachuun jira, fayyuunis akkasuma jiru, haalli maatii immoo ni jiraata. Kana keessatti mudannoon ati addatti rakkoo ta'eessitti mudate maali? Keessattuu immoo haala kamiin ati haalli ati mudannoowwan rakkoowwan si qunnaman haalli ati ittiin furtu mee maal fakkaata? Hojii kanaaf yeroo waamamu akkuma siin jedhee hojii maa arganii innaa bilbilaanidha kan bilbilamee sitti himamu. Yeroon dhaqutti nama gara biraa guyyaatti eegantu jira. Jechuun ani maateriyaalii na barbaachisu fudhadhee deeme meerreen dhufne namni hojjetu dhufne siin akka waan ergame wayiitti akka kanaatti faa kan fudhatanii aanatu hojjeta gaafa jedhu guyyaatti namoonni namanni jira. Sababa hojjaadha ta'ee naan gallee mudannoon koo yeroo baay'ee waan akkasiirratti na mudata darbee jechuudha. Uffata hojiirra uffata hodhaa irrattis ta'ee hojii uffataa irrattis immoo safarachuudhaaf namoonni gara koo gaafa dhufanii namoonni gurguddaa yeroo dhufanitti meerri nama hodhu na waami eessa jiran hodhu yerootti isaan jedhantu jira. Ana dhagaafan jedhu namootni namanne jiru amma itti seenanii hojjechisiifatanitti jechuudha. Mudannoon koo yeroo baay'ee kanarrattidha. Dhuguma akkuma jette immoo iddoo garaa garaa deebiin hojjedha. Kanarra kan darbe mudannoon gara biraan jiru. Hayyee egaa mudannoon sumaans mudate dubartoota baay'ee iddoo hojii garaa garaa irratti wantoota mudatudha. Namoonni bifa kee ilaaluu danda'u, hojjaa kee ilaaluu danda'u. Yeroo bakkichatti ati jirtutti umriidhaanis yoo ati isaan irraa gadi taate amma kana hojjechuu hin dandeessu, as gahuu hin dandeessu wanta jedhuunidha. Kun immoo sammuu namaa gubbaa irratti ani hin danda'u maaliif akkasitti na yaadu wanta jedhu namarratti guma. Ati rakkoolee akkasii kana akkamiin furta ture? Maaltu sitti dhaga'amas? Dhugaan jiru anuma bira jira. Hojjechuu akka hin danda'u beeka. Isaafis ergan itti waamamee deeme hojii koo hojjechuumaaf ana deeme hojjedheen agarsiisaanii homaa wanti faallaa ta'e natti homaa hin dhaga'amu sammuun koo wanti itti qabamu hin qabu. Hojjedhee yeroon agarsiiseenii jedhutti immoo kan dinqisiifatootu jira. Baay'ee na dinqisiifatu kanadha. Malee wanti faallaa ta'e natti hin dhaga'amu bada. Warreen amma ati cimtuu wanta taateef wanta amma humna kee amma hojjechuu dandeessu wanta beektuuf homaatu yanne garuu dubartoonni baay'een immoo haala kanaan hojii isaaniirraa dhimma isaaniirraa kan isaan dubatti hafanidha. Maal jettaamee isaaniinati? Egaa waan karoorfatanii waan hojjetan sana waan sirriitti keessi isaanii amanii sana beeku taanaan jechis nama yookiis immoo wanti faallaa isaanii ta'e tokko wanti adda isaanitti darbatamu yoo jiraate akka isaan iddoo laannee fi hojii qofaadhaan agarsiisanii akka isaan dhugaa ba'anii yookiis immoo hojiin isaanii dhugaa akka inni ba'uuf hin barbaada. Dhugaa dubbachuuf namoonni yeroo baay'ee shamarranis ta'e eenyumtiyyuu waa hojjechuudhaaf gaafa ga'u yaadi faallaa ta'e yookiis hin dandeessu yookiin dandeettiin qabdu jabina qabdu beekumsa qabdu yookiis waan garaa garaadhaan jechi nama miidhu gara sammuu namaatti dhufuu danda'a. Kana garuu ogummaa fayyadamanii obsa qabaatanii akka danda'an agarsiisuu qabuun jedha. Kanumaan dabarsaafi. Hayyee amma yeroo hojii kee mana diizaayinii mana uffataa garaa garaa yeroo deemnu diikoolirra yeroo deemnu namoonni guyyaa jedhanitti uffata namaaf hin baasan.
Ati immoo haalli itti fayyadama yeroo kee maal fakkaata? Hojii nan hojjedha jettee qulqullinaan yeroo barbaachisutti namaaf dhiyeessuu kee irratti haalli fayyadama yeroo kee maal fakkaata? Isa jalqabaa jechuun maamilli ofii mootii ofiidha Waaqayyoon gaditti. Kanaaf maamilli kabajamuu qaba. Isarra darbee immoo egaa wanti dubbatanii dirqama kabajamuu qaba sababa ta'eef akka mana uffata aadaa Fileembaritti guyyaatti kaa'ame jechuun guyyaa amma fakkeenyaaf beellama laanneef sanarratti guyyaa tokko dabarsuun seera miti akka manichaatti jechuudha. Guyyaama jedhame sanatti yoo fedhe maamilli sun illee turee dhufuu danda'a, bulee dhufuu danda'a, beellama isaa dabarsee dhufuu danda'a. Garuu guyyaa beellama sanaatti guyyaatti maamilli sun beellamamee jirutti uffanni isaa xumuramee qophaa'ee fi taa'uutu dirqamadha. Amma guyyaa har'aattis amma hojjennettis komii kara beellamaas ta'e kara hojii takkaa hin argine. Kana warrumti nu biratti fayyadaman illee ragaa nu ba'u. Manni uffatni aadaa Fileembar magaalaa Amboo keessatti damee lama akka qabu ni beekama. Isarratti immoo akkuma jettee biyyoota garaagaraa illee hojiidhaaf ni deemta. Yeroo uffata diizaayin godhanii hojjetanii xumuruuf illee yeroo fudhachuu danda'a. Jireenyi dhuunfaa jira, maatiin jiru. Hojiiwwan kana hundumaayyuu ati akkamittiin dubartii taatee akkamiin haandil goote akkamiin jechuun jabinuma kana eessaa fiddeetudhaati kan? Jabina kana isa jalqabaa kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Akkaataan itti fayyadame immoo eenyurraa ilaaliin fayyadame isa jedhamu immoo ammas dhugaa dubbachuuf haadha kootu na guddisee ishee marraan baradhe baay'ee jabduu namaadha. Akkaataatti maatii ishee bulchattu, akkaataatti ijoollee ishee guddifattu, akkaataatti hojii gadi baatee hojjettee mana keessaas isa alaas wal cina deemsifattu ishumarraan baradhe. Egaan namni haadharraa barate immoo akka kitaaba bakka isheen kitaabuma godhanaa fi baay'ee cimtuu namaadha. Waa ishee dubbadhee irra deddeebi'een dubbadhee na ani akkaataan itti amma hojii koo adeemsifadhu isheerraan baradhee kanuma fakkaata. Baay'ee namatti tola. Egaa magaalaa Ambootti Fileembar jedhamnaan namni hundumtuu ni beeka. Fileembar sumaaf maali? Odeeffannoon an qaburraa haalli jireenya kee Fileembar yeroo hunda wayni isheetti ganamas deeman galgalas deeman halkan illee mana uffata aadaa Fileembar keessattidha kan itti dabarsitu. Fileembar sumaaf maali? Akkamiin dubbatta waa'ee mana uffata aadaa kee? Dhugumadha. Yeroo kamiyyuu achi keessaa na dhabanii hojiidhaaf illee yoon ba'ee malee yookiis waan adda ta'e yoo na mudateen isarraa fagaadheen alatti halkan hojjedheen bula. Hojjechaa manturaa. Guyyaas immoo yeroo hojjetoonni galanitti isaaniif hojii isaanii kennee fi anis hojii gosan diidaa hojjechuu dhaquun ittiin deema. Fileembar anaaf akkam akkan jedhee ibsuun beeku. Dhuguma. Anaaf Fileembar addadha. Addadha akkaataan itti ibsadhu hin qabu. Achi keessaa mana uffata aadaa keessaa ba'ee hojii malee yeroo xiqqoodhaaf namoota wajjin shaayisa ta'uu maalis akkas gadi ba'u waan waa badee yookiis wanti ta'e tokko ta'ee na eegu sababa natti fakkaatuuf badaarraa fagaachuun natti hin tolu. Bakka maalin siin jedha akkatti ibsadhu hin qabu Fileembariin. Anaaf Waaqayyoon gaditti bakka jireenyuma koodha walumaa gala. Wanti hundumtuu achuma keessa dhagatii ta'ee fi anaaf jireenyuma jedheen fudhadha. Baay'ee namatti tole. Egaa carraa kana mana uffata aadaa keettis ta'e immoo ogummaawwan ati bukkeetti hojjettu keessatti immoo namoota hedduudha kan si gargaaruu danda'anii hojiin qophaa hojjetamu hin jiru. Achi keessatti ati shamarran meeqaaf carraa hojii uumteetta? Hojjettoota akkamiiti immoo kan si bira jiran? Uffata hodhuudhaanis kan wajjiniin hojjetan jiru. Achi keessa kastaamar yookiis immoo maamila simatanii keessummeessuudhaan kan hojjetan jiru. Ammaa fi shamarran lamaa fi dhiira lamatu jira. Kara diikooriis yoo ta'e immoo gaafa hojiidhaaf bobbaanutti ijoolleen akkas dhaabbataan itoo hin taane yeroo hojiin jirutti kan dhufanii hojjetan jijjiiru isaanis walumaa gala gara nama 5tiif ulaan hojii banamee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Carraa hojii ofiif ta'anii ofirra darban immoo dubartootaaf illee carraa hojii uumanii isaanis achi keessatti akka isaan jireenya isaanii jijjiiran baay'eedha kan isaan fayyadu.
Hayyee haaluma kana keessaan abbootiin qabeenyaa oomishaaf tajaajila keessan karaa televizyiinii mo'aa beeksifachuu barbaadan lakkoofsa iskiriinii irra jiru fayyadamuudhaan nu qunnamuu dandeessu. Oomishaaf tajaajila keessan beeksisaa bu'a qabeessa ta'aa isiniin jenna. Hayyee Wayinisheet egaa amma gara gaaffiiwwan keenya gara xumuraattidha kan isaan deemaa jiranii. Shamarreen tokko waa hojjechuudhaaf yoo yaaddu akkasumallee wanta yaadde sana hojiitti jijjiirtee bu'a qabeettii akka taatuuf dhaamsi ati qabduuf yookiin immoo mala maalii fayyadamuu qabu jettee gorsitaati? Isa jalqabaa fedhiidha. Yoo fedhiin hojii tokko si keessa jira ta'e gufuun kamiyyuu si daangeessuu hin danda'u. Lammaffaa immoo akka hojjetan of amansiisuudha. Akka danda'an ofitti himuudha. Inni jalqabaa jechuudha. Amma dhala namaa taanee jirutti nama foonii taanee amma jirutti gidiraan hin baay'ata. Bu'aa bahiin hin baay'ata. Kufuu ka'uun jira sababa ta'eefi sana keessatti dandamachuudhaan dhaabachuudhaan isa karoorfatan isa kaayyeeffatan sana bira gahuudhaaf gufuuwwan jiran chaalenjiiwwan jiran hundumaa darbanii akka isaan borii isaanii sana bira ga'an itti hima. Hin danda'ama akka isaan jedhan qofan barbaada. Wanti hin danda'amne immoo hin jiru. Yeroof garuu gufuun baay'achuu danda'a. Bu'aa ba'iin jiraachuu danda'a. Wanta abdii nama kutachiisan hedduun jiraachuu danda'u. Kanaafiyyuu hin danda'ama isa jedhu qabatanii akka isaan gara fuulduraatti deeman hin jedhan. Hayyee daawwattoota keenya shamarran akkasumas hayyoliin mana jirtan dubartii ogeettii keenya har'aa waa baay'ee barachaa akka jirtan barumsa baay'eellee akka isin sanarraa fudhachuu dandeessan ni danda'ama jettanii galma gahuu barbaadan akka gahuu dandeessan egaa isheen fakkeenya guddaa nuuf ta'ati jedhee amanaa. Itti aansuun Wayinisheet karoorri ishee maali? Gara fuulduraatti eessattidha kan isheen of eegdu? Fedhiin namaa daangaa hin qabu. Gahee jenneen dhaabannu. Kan kaleessaarra har'i addadha. Isa har'aarra immoo bor adda gochuudhaaf egaa hojii amma qabadhee jiru kanaanis ta'e hojii gara biraallee dabalataan hojjechuuf nan fedha. Amma uffata hodhaa irrattis diizaayin gochuu kana qofaatu hin taane mana barnootaa isaallee saaquuf fedhiin na keessa jira. Waaqayyos na gargaara. Akkasuma uffata aadaa irratti baay'ee hojjechuu sababan barbaaduuf amma waaqayyo na gargaare kallattii kamiiniyyuu iddoo garaa garaa irratti banee hojii isaa babal'isuun na keessa jira gatii ta'eefi nan gargaarama. Waaqayyo na gargaara humataadhee yaada. Mallee milkaa'ii waaqayyo si haa gargaaru jenna. Gara fuuldura keenya immoo egaa ayyaanni jira. Ayyaanni irreechaa illee jira. Irreecha irratti immoo akkuma beekamu namni hundumtuu uffata aadaadhaan faayameetu kan jiru. Qophiin isin qopheessaa jirtan akkam? Manni uffataa aadaa Fileembar Amboo keessatti gaama mana lammaffaa saaqee jira. Inni jalqabaa naannoo mana murtii fuulduratti argama. Inni lammataa immoo akkoo kitfoo fuulduratti argama. Akkuma kana manni lammansaayyuu qophii addaa gochaa jira. Uffatoota adda addaa diizaayinii adda ta'aniin irreechaafis ta'ee sagantaa cidhaa jiran gara fuulduraatiifis ta'ee ayyaanotaafis sagantaa barbaaddan irratti argachuu dandeessu gatii ta'eefi waan feetan argachuudhaaf mana uffata aadaa Fileembariin kottaan jedha. Hayyee daawwattoota keenya qophiin keenya haala kanaan gara xumuraattidha kan deemaa jiru. Wayinisheet namni ati galateeffachuu barbaaddu akkasumallee ergaan ati dhaamsa dabarfachuu barbaaddu na hafee ati nan gaafannee wanti jettu yoo jiraate carraan siif kenna. Kan hin galateeffachuu barbaadu isa jalqabaa waaqayyoo isa jalqabaa kaasee hamma ammaatti na gargaaree galateeffachuun barbaada. Ittaanee harmee koo yaadaan waan hundumaan na bira dhaabattee akka hin danda'us natti himaa na jabeessaa. Bu'aa bahii baay'ee na wajjin dabarsitee waaqayyoon koo ishee eebbisuu umurii ishee naaf dheeressuun jedha. Lammata immoo hunda maqaa waamuu hin danda'u gatii ta'eefi yaada keessaniinis ta'ee kallattii kamiiniyyuu yaada nan dhiyeeffadhu na jabeessuudhaan kallattiin ani qabeenya yookiis immoo qarshii dhaabee irratti na bira dhaabachuudhaan warreen na gargaartan obbolaan koo hiriyoottan koo hundi keessaan waaqayyo sana eebbisuu naa jiraadhaan jedha. Hayyee baay'ee namatti tola. Egaa ati akkuma dubbatte namoonni milkaa'anii hojii gurguddaa irra ga'anii yeroo nama argan akka salphaatti wanta dhufe fakkaata. Kun immoo waaqayyo si gargaaree ciminni kees itti dabalamee hojiiwwan gurguddoo gara ogummaa isaatti illee galtee ofii keetiif diizaayin gochuudhaan sagantaalee garaagaraa irratti immoo dikooreeshinii hojjechuudhaan isa miidhagsaa dameewwan isa tokko miti kan dura banuuf si rakkisee mana uffata Fileembar damee lama godhattee
amma kinoo cimtee iddoo guddaa geessee jirta. Ogeettii keenya taatee wanta as nuuf dhufteef guddaa galatoomii turtaa baay'ee bareedaa akka waliin qabachaa turre abdiin qaba. Ulfaadhu. Galatoomis. Hayyee daawwattoota keenya qophiin ogeettii mo'aa keenya torban kanaaf qabanne kana fakkaata ture. Qophii baay'ee bareedaa barumsa hedduu irraa fudhattan akka ta'e abdii guutuun qaba. Ogeettiin keenya har'a ogeettii cimtuu qormaata hedduu keessa darbitee har'a daandii milkaa'inaa irratti argamtudha. Waa baay'ee akka irraa barattan abdii qabna. Torban dhufu immoo bifa haaraadhaan keessummaa haaraa ogeettii haaraa qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Kana qopheessuun kan isin faana ture ani Daraartuu Taamiraati. Torbee dhufu keessummaa haaraan ogeettii haaraan kan walitti deebinu ta'a. Hanga torbanitti torban gaarii.